السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرت يا ilmaan oromoo fayyaa keessanii akkanatti gaala aannan irraa ilmaa jirra. Aannan ammoo saanatti ilminee namni dhuguus hin jiru. Ilmoon isii luydee quufteeti. Aannan kaayyoo haadha irratti hafe beekte haadha ni miidha. Saanatti silaarraa ilmina waan akka jooggaa fi kana kanatti baaldii kana kanatti silaarraa ilmama. Garuu namni dhuguus hin jiru wanni aannan kana fayyadamaatis hin jirtu. Naannaa kana namni si jira jiraatee aannan kana elmitee namaan geessite namaan kennitu. Saaraa hamtuu takka keessa jirra. Saaraa ilmi namaa bas keessa jiraatettee yaanni. Keessaafuu bas